Tole nagaa irra caaluu nagaa waaqayyo isa jiraata isiniif haa baay'atu jaallatamuuf kabajamoo obboloota koo hafuuraa galaa dhaloota ofishaal jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa irra caaluu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii gooftaadhaaf galanni guddaan ulfinni guddaan haa ta'u ana obboleettiin keessa waaqayyoon eeggamee gargaaramee nagaa guutuu nagaa irraa hafaan qaba baga eegamtanii baga gargaaramtanii baga nagaa keessan taatan isiniin jechuun jaalladha. Subscribe gochuudhaan like share gochuuti wal qaqqabsiisaa maatiin haftaa dubbii sagalee waaqayyoo karaa hundumaa walii wajjiniin ni ilaalla walii wajjiniin hin baranna wanti lafa kanarraa hundumti isaayyuu hin darba inafa wanti hin darbine dubbii isa jiraataa kan hanuunis boruu hin darbina hin duuna lafa kanarraa hin darbina inni hafee jiraatu garuu dhaloota amma dhalootatti baroota amma barootatti barri kan isa hin jijjiirre haalli kan isa hin jijjiirre dubbii jiraataa kana duwwaadha kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kana walii wajjin ni ilaalla maqaa waaqayyo isa jiraataa haa galateeffamu waaqayyo sanutti dubbachuu jaalate maqaa isaa ulfaatu mee macaafa qulqulluu keessaatii iddoo tokko dubbisee walii wajjin sagalee waaqayyoo ni ilaalla maqaa waaqayyoo haa eebbifamu akkana jedha wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedha. Fariisota keessaa namni Niqoodemoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi ati akka barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiistu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguman isinitti himaa eenyu illee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa waaqayyo arguu iyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodemoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadaamessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguman sitti himaa eenyu illee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif hin ta'a siniin jechuu kootiif hin dinqifatina. Qilleensi gara fedhetti in qilleessa, qilleensa'uu isaas in dhageessisa. Eessaa akka inni dhufu eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodemoos deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektu? Dhuguman sitti hima nuyi isa beeknu in dubbanna isa argines dhugaa in baana utuma ta'uu iyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqarraa immoo waaqayyoon isinitti hime immoo attamitti amantuu? Ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe namas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun in ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaa waaqayyoo isa jiraata haa eebbifamu. Kutaa kanarratti sagalee waaqayyoo waa'ee lammaffaa dhalachuu dubbata. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhalachuu isaanitti dubbannaani namtichi farisichi tokko ganama bariidhaan ka'eetu gara Yesuus hin naqe. Gaafa gara Yesuus hin naqu namtichi kuni dura buutuu warra Yihuudootaa ture jechuudha. Dura buutuu warra Yihuudootaa ta'ee otoo jiruutu gara Yesuus hin naqee Rabbi ati akka waaqa biraa dhufte hin beekna. Barsiisaa akka taate ati hin beekna. Ati milikkita ati agarsiistu kana namni kamiyyuu agarsiisuu hin danda'u. Sababni isaayyuu siin kasi gargaaru hafuura qulqulluudha. Waaqayyotu si wajjin jira waan ta'eef milikkitoota agarsiistu kana fayyisuu kee kana hiikuu kee kana gargaaruu kee kana namaaf ooluu kee kana waan ati hojjettu kana garaa namaa keessatti waan hunduma beekuu kee kana
namoonni beekuu hin danda'an yoo waaqayyo isaan gargaare malee ati garuu dhuguma akka waaqarraatii dhufte hin beeknaa ittiin jedhe Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Namtichi kun ammas deebiseetu gooftaa Yesuus immoo akkas isaan jedhe lammaffaa dhalachuutu isiniif ta'a. Dhuguma dhuguman sitti himaa jedheen dhuguma dhuguman sitti hima yoo olii dhalattan malee mootummaa waaqayyoo arguu hin dandeessanii namni oliin dhalatini mootummaa waaqayyoo arguus hin danda'u jedheen. Gaafa kana namtichi kun maal ittiin jedhe akkamitti namni erga dhalatee guddate erga qancareeti akkamitti lammaffaa dhalachuun isaaf danda'ama ganaa gara haadhaa keessatti deebi'eetu dhalataa jedheetu taa'ee namtichi kun ammas deebisee Yesuusiin gaafachaa jira jechuudha. Egaa namtichi kun maal jedheetu gooftaa Yesuus Kiristoos hin gaafata namni erga dhalatee ka'e akkamitti lammaffaa immoo deebi'ee dhalata yaada jedhu kaasaa jira jechuudha. Egaa lammaffaa dhalachuu jechuun gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fayyisaa lubbuu ofii godhatanii fudhachuu cuuphamuudha jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaafi namtichi kun ammas irra deddeebi'eetu gooftaa gaafate. Yesuus immoo akkasittiin jedhe foonitti kan dhalate nama fooniti hafuuratti kan dhalate garuu nama hafuurati ittiin jedhe. Nama hafuurati jechuun immoo nama ol waaqarraati nama jireenya bara baraa qabudha jechuudha. Namni foonitti dhalate garuu kan fooniti boru du'ee baduu danda'a jechuudha. Kanaafi bu'aa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Namni kan foonitti dhalate foon isaa yoo du'e lubbuun isaa immoo wajjinumaan duuti ibidda bara baraatti darbiti malee lafa dhaqaa hin qabdu jechuudha. Garuu namni Yesuus Kiristoositti amanee cuuphamee mootummaa waaqayyootti waan galuufi hafuurri gara isa waaqarra gara hafuuraatti deebiti. Foon immoo gara isa foonii gara du'ee biyyootti dabalamaa jechuudha. Maaliif foon jalqabuma isaayyuu biyyoorraa waan dhufeef namni gaafa du'e foon isaa gara biyyoo namni gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabu immoo hafuurri isaa gara waaqayyoo abbaa gara jireenya bara baraatti darbaa jechuudha. Kanaaf lammaffaa dhalachuutu ta'aa jechuudha. Lammaffaa warri dhalatan kun jireenya bara baraa qabu. Warri lammaffaa hin dhalatin kun immoo warri Yesuus Kiristoos itti amaniin immoo jireenya bara baraa sana hin qabani jechuudha. Eenyullee lammaffaa hin dhalanne yoo ta'e jireenya bara baraa sanatti galuu hin danda'u jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Kana booddee Yesuus dhiifama lakkoofsa 12 miti. Boqonnaa 1 lakkoofsa 12 sirriidha. Hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaan warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiratti hin dhalanne jedhe. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa isa ayyaana fi dhugaadhaan guutes arginee ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Yohaannis waa'ee isaatiif dhugaa in ba'a. Sagalee isaa ol fudhatee inni ana booddee dhufu ana irra in caala ani dura ture jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kanaa jedhe. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kutaa kanarratti immoo sagalee waaqayyoo warri lammaffaa dhalatanii eenyu akka ta'e ibsa jechuudha. Warri lammaffaa dhalatanii warra waaqayyootti amanan warra hafuura qulqulluutti dhalatanii jechuudha. Warri hafuura irraa dhalatanii gara hafuuraa gara jireenya bara baraatti galuu jenneerra. Akkuma kana warri foonitti dhalatan immoo gara biyyootti deebi'uu foon isaanii hafuurri isaaniis iddoo dhaqaa hin qabdu iddoo baqaa hin qabdu jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nuuf taare jireenya bara baraa sana argachuudhaa fi mootummaa waaqayyootti galuu fi gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu qabna. Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jireenyaa isaan alatti eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Kanaaf warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii warra lammaffaa dhalatanii warri lammaffaa dhalatan immoo du'arraa cubbuurraa bilisaa jechuudha. Warri garbummaa cubbuu jala jiran immoo bilisummaa argachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanin Yesuus Kiristoos jireenya fayyina karaadha dhugaadha. Isaan alatti dhiifamni cubbuu hin jiru. Isaan alatti lammaffaa dhalachuun hin jiru. Isaan alatti mootummaa waaqayyootti galuu waan hin jirree fi warri lammaffaa hin dhalatin mootummaa waaqayyootti galuu waan hin dandeenyeef
Kanaaf lubbuu keessan oolfachuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Yesuus Kiristoositti amanaa. Yesuus Kiristoos jireenya karaadha dhugaadha. Jireenyi bara baraa Yesuusin alatti hin argamu. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti amanan warri lammaffaa dhalatanii ijoollee waaqayyooti. Ijoollee waaqayyoo warri ta'an immoo dhaala waaqayyoo biraatii kennamu in argatu jechuudha. Innis Yesuus Kiristoos isa tokkicha isa nuuf kennamedha. Yesuus Kiristoos qabeenya guddaa nuuf kennamedha. Yesuus Kiristoos ofiisaa keessa waan hundumaa dhokseetu nuuf kenname. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfina teessoo isaatirraa buusee kan biyya lafaa kanatti ergee fi nu'iifi jechuudha. Gatiin Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarraati barbaacha dhufe hin jiru. Nu warra cubbamoota kana furuudhaaf, nu warra cubbamoota kana fayyisuudhaaf dhufee nuuf kenname jechuudha. Dhiigni hoolotaa, dhiigni gugee, dhiigni re'ootaa cubbuu namaa furuu waan dadhabee fi cubbuu namaatti bilisa baasuu waan dadhabee fi gooftaa Yesuus Kiristoos immoo aarsaa ta'ee nuuf kenname. Aarsaan nuuf qalame. Inni itti cubbuun keenya ittiin qulqullaa'e gooftaa Yesuus jechuudha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti amanan kun immoo warra lammaffaa dhalatanii warra cubbuun isaaniif dhiifame, warra yakki isaaniif dhiifame, warra daddarbaa isaaniif dhiifamedha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoositti warri amananii cubbuun irra hin jiru jechuudha. Warri Yesuus Kiristoositti hin amanne garuu ammayyuu firdiitu irra jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti akkana jedha. Waaqayyo akkasittiin tokkicha ilma isaa dabarse amma kennutti dhiifama boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasittiin tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Amma maal godhutti hamma kennuufitti jechuudha. Kanaaf kan nuuf kenname eenyudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Utuu Kiristoos Yesuus nuuf hin kennamne ta'ee nu garbummaa cubbuu jalaa ba'uu hin dandeenyu, araara argachuu hin dandeenyu. Sababbiin nuyi garbummaa cubbuu jalaa baanee fi sababbii gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee lammaffaa dhalanneefidha jechuudha. Warri lammaffaa hin dhalatin ammayyuu garbummaa cubbuu jala jiru jechuudha. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos immoo kennaa ta'ee nuuf kenname, oolaa araaraa ta'ee nuuf qalamedha jechuudha. Kanaaf warri isatti amanne immoo warri maqaa isaatti amanne immoo jireenya bara baraa qabna. Mootummaa Waaqayyoo in arganna jechuudha. Warri gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanin immoo ammayyuu firdii jala jiru. Firdiitu irra jira jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amanaa, fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Cubbuun keessan isiniif dhiifama, araara in argattu. Waaqayyo biraatti immoo kennaa isa guddaa, badhaasa isa guddaa, jireenya bara baraa gonfoo ulfinaa sana in argattu jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti amananii, warri lammaffaa dhalatanii, warri cubbuu isaaniif dhiifame, warri araara argatanii ijoollee Waaqayyoo warri ta'anii cubbuu isaanii warri isaaniif dhiifame isaan jireenya bara baraa in argatu. Isaaniin alatti namni cubbuu isaa hin himanne, namni cubbuu isaaf hin dhiifamne immoo itti faradamaa jechuudha. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti akkana jedha. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti kan hin amaniniif ammayyuu itti faradameera jedha. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti hin amane sun ammayyuu firdii jala jiru jechuudha. Itti faradameetu jira jechuudha. Kanaaf warri immoo Yesuus Kiristoositti hin amanin gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhaa. Cubbuun keessan isiniif dhiifama, bilisa baatu. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa ulfinaa, mootummaa bara bara, mootummaa jireenyaa waan ta'eef warri Yesuus Kiristoositti amananii cubbuun isaanii kan isaaniif dhiifamedha. Warri cubbuun isaanii immoo isaaniif dhiifame jireenya